Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kan biyya keessaa fi biyya alaa isiniif dhiyeessinam. Oduuwwan keenya kan guyyaa har'aatiif isiniif qabanne keessaa waa'ee dhimma Qananii Addunyaa fi Artist Andu'aalam Gosaa biyya keessaan kan qabanne akkasumas manni maree bakka bu'oota uummataa labsii haaraa kan raggaasisee fi gara biyya alaatti yoo dabarru Ameerikaa irratti bulchiinsonni kutaalee biyyattii hedduun isaanii himannaa irratti dhiyeessuu fi waa'ee Hamaasii fi Israa'elis kan isiniif qindeessine qabna. Oduuwwan kana hanga xumuraatti waliidhaan ta'uuf qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan gara waahila keessaniittis akka qooddana sumaan isin affeerra. Manni marii bakka bu'oota uummataa labsiiwwan garaa raggaasise. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii isaa idilee 25ffaa bara hojii afuraffaa geggeesseen labsiiwwan garaa guyyaa har'aa raggaasiseera. Manni marichaa wixinee labsii miidiyaalee fooyyessuudhaaf dhihaate kan raggaasise yommuu ta'u, wixinaalee labsii kana ilaalchise walitti qabaan koree dhaabbii dhimmoota dimokiraasii iwnatu Allanan gabaasaa fi yaada murtoo dhiheessaniiru. Manni marichaa wixinee labsii dhihaate irratti mari'achuudhaan labsii lakkoofsa 1374 muraa 2017 taasisuudhaan sagalee mormii tokkoo fi sagalee caalmaatiin raggaasiseera. Itti aansuudhaan manni marichaa labsii hundeeffamaa mana maree ol aanaa yaa'iiwwanii raawwachuu bulchiinsa qabeenya bishaanii qindaa'aa dhihaate irratti mari'achuudhaan labsii lakkoofsa 1375 muraa 2017 taasisuudhaan sagalee caalmaadhaan raggaasisuu ragaan mana marichaa irraa argame akkanatti ifa godheera. Du'a Qananii Addunyaa ilaalchisee miidiyaaleen dhaddacha seenanii akka hin gabaasne manni murtii federaalaa dhorke. Galmeen saaqame daqiiqawwan muraasa booda miidiyaalee dhaddachaa gadi dhiisanii akka bahan taasifameera. Manni murtii federaalaa jalqabaa ramaddii araadaatti dhaddacha beellamaa yeroo tokkoffaa du'a jaalallee weellisaa Andu'aalam Gosaa shamarree Qananii Addunyaatiin wal qabate miidiyaaleen dhaddacha seenanii akka hin gabaasne dhorkeera. Manni murtichaa bu'aa qorannoo poolisii dhaggeeffachuudhaaf har'atti beellamee kan ture yommuu ta'u, akkuma dhaddachi eegaleen poolisiin miidiyaalee dhaddacharraa naaf yaa'aa ittisa jechuudhaan dubbiseera. Miidiyaaleen odeeffannoo sobaa tamsaasuudhaan adeemsa qorannoo irratti dhiibbaa geessisaa jiru kan jedhan qorataan poolisii hawaasni ilaalcha dogongoraa akka qabaatu taasisaa jiru jechuunis kaaheera. Kanaafis miidiyaaleen dhaddachaa akka hin seenne manni murtichaa jala murtii kanaatiif akka hin seennes gabaafamaniiru. Iyyata poolisiin dhiheesseen walii galan mana murtichaatti kan himan abukaatoo weellisaa Andu'aalam Gosaa miidiyaaleen odeeffannoo dhaddacha keessatti hin dubbatamne gabaasuudhaan shakkamaa maatii shakkamaa fi isaan irratti dhiibbaan akka gahu gochaa jiru jechuun himateera. Akka fakkeenyaatti odeeffannoowwan shakkamaan koonsartii akka dhiheessuuf mirgi wabii yaa eeggamuuf akkasumas abukaatoon shakkamaa yaadannoon guyyuu miidhamtuu Qananii Addunyaa harka koo jira jedheera jedhanis kaahaniiru. Yaada poolisii fi abukaatoon kan dhageeffate manni murtichaa dhaddachaawwan kanaan dura ta'anitti miidiyaaleen karaa sirrii fi madaalawaa ta'een akka gabaasan ajaja dabarsuu isaa yaadachiiseera. Itti aansuunis miidiyaaleen adeemsa qorannoo fi dhaddacha irratti dhiibbaa geessisaa jiru jechuudhaan dhaddachi miidiyaaleedhaaf cufaa ta'e akka adeemsifamu jala muraniiru. Miidiyaaleen dhaddacha keessa turanis galmeen ilaalame osoo hin xumuramin dhaddacha dhiisanii akka bahanis ajajni darbeera. Oduu biraatiin barruun The Times namoota bara 2025 addunyaa irratti dhiibbaa uuman 100 keessatti lammii Itoophiyaa kan ta'e Dr. Tedros Adhanom filateera. Daarektarri ol aanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom namoota bara 2025 keessaa sadarkaa addunyaatti dhiibbaa uuman yookaan dhageettii guddaa qaban 100 barruun Times kan ifoomse keessatti hammatamaniiru. Dr. Tedros Adhanom filatamuu isaanii ilaalchisee barreeffama fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maxxansaniin tarree dhiibbaa uumtotaa keessatti hammatamuun koo ogeessota kaayyoo fayyaa hundaaf jedhum galmaan gahuudhaaf magaalaa baadiyyaa fi naannoo walitti bu'iinsi itti uumame keessatti halkanii fi guyyaa hojjetaniif beekamtii kennuudha jechuun dubbateera. Barruu kana irratti waa'ee Dr. Tedros Adhanom ragaa kan bahuun barreessan ogeessi dhibee daddarbaa beekamaa Profeesar Laarii Biriiliyaant namni jedhamuun Dr. Tedros Adhanom nama mul'ata qabu murtee saayinsii irratti hundaa'e kennuudhaaf deeggarsa guddaa kan godhudha jechuun katabaniifii jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa haaraa filataman Doonaald J. Tiraamp abbaan qabeenyaa isaa hiriyaa isaa kan ta'e Elon Musk, muummicha ministeera Yuunaayitid Kingdom Saar Staarmer fi namoonni biroon namoota bara 2025 kana keessatti dhiibbaa guddaa uuman jedhamuudhaan barruu kana keessatti filataman keessa isaan jalqabaatti argamudha. Naannoo Tigraayitti adda citee kan ture leenjiin haaromsaa hidhattoota duraanii irra deebiin eegalame. Naannoo Tigraayitti adda citee kan ture leenjiin haaromsaa fi deebisanii dhaabuu hidhattoota duraanii irra deebi'uudhaan tokko jedhame.
Taajjabdoonnii fi bakka buutonni gamtaa Afrikaa fi dhaabbilee idil addunyaa hedduu adeemsa leenjii fi deebisanii dhaabuu hidhattoota duraanii naannicha keessaa daawwataniiru. Daawwannicha irratti Komishinara Komishinii Haaromsa Biyyaalessaa Tamasgeen Xilahuun hoogganaa Biiroo Nageenyaa fi Tasgabbii Bulchiinsa Yeroo Naannichaa Leetanaal Jeneraal Fissahaa Kidaanuu gamtaa Afrikaatti hoogganaa jila ergama to'annoo mirkaneessaa fi kabachiisa waliigaltee Piriitooriyaa Meejera Jeneraal Samad Aladee fi bakka buutonni dhaabbilee idil addunyaa garaagaraa waliin argamaniiru. Naannichatti leenjiin haaromsaa fi deebisanii dhaabuu hidhattoota duraanii adda citee kan ture yoo ta'u, guyyaa har'aa giddugaleessaa diimoobilaayizeeshinii Maqaleetti akka irra deebiin eegalee himamee jira. Oduu biyya alaatti yoo ceenu humni addaa Suudaan RSF mootummaa mataa isaa hundeeffachuu ifa godheetiin jira. Humni addaa Suudaan RSF jedhuudhaan of waamu mootummaa Suudaan humna waraanaan hoogganamu cinatti mootummaa biraa kan siivilii ta'e ijaaruu isaa beeksiseera. Humni addaa waggaa lamaa fi walakkaadhaaf humna waraanaa Suudaan waliin kan lolaa jiruu fi yeroo dhiyoo asitti ammoo magaalaa biyyattii guddittii Kaartuum dabalatee bakkeewwan garaagaraa keessaa mo'atamee bahaa jiraachuun isaanii beekama. Dursaan garee kanaa Mohammad Hamdaan Daagoloo Suudaan biyya tokkummaa qabdu ijaaruu barbaadde jechuun yoo dubbatan akka isaan demokraatota ta'anitti of waamaniiru. Humni waraanaa Suudaan gama isaatiin magaalaa El Fashaaritti haleellaa cimaa RSF irratti geggeessuu yeroo wal fakkaatatti ibse. Hamdaan Daagoloon gama isaatiin biyya dhuunfaa bultu osoo hin taane biyya seeraan bultu akkasumas kanneen namni hundi walqixxummaadhaan keessa jiraattu ijaaruu barbaanna jechuun dubbateetiin jira. Garuu haalli hojii isaanii kanaan faallaa ta'us hoogganaan kun kana kan dubbatan yommuu ta'u, itti aansuunis nuti ofii waan barbaannu hundaa dhuunfachuu osoo hin taane tokkummaa barbaanna sabni naannoo yookaan amantiin kamuu Suudaanitti olaantummaa qabaachuu hin qabu jennee amanna jechuudhaan telegiraamii irratti katabaniiru. Itti dabaluunis mootummaan RSF hundeessee bakkeewwan ofii to'ate qofatti osoo hin taane guutummaa biyyattii keessatti tajaajila bu'uuraa kanneen akka tajaajila fayyaa fi barnootaa akka dhiheessuufis beeksiseera. Gabaasni UN akka agarsiisutti humni RSF haleellaa geggeesseen namoonni nagahaa qofti 400 kan ta'an du'uu isaanii guyyama kana gabaasee jira. Waraana waggaa lamaaf Suudaanitti garmalee gaaga'e keessatti humni waraanaa Suudaanis ta'ee RSF duguggaa sanyii fi haleellaa saalaa jumlaa dabalatee yakka waraanaa hedduun himatamaa jiru. Bara 2023 faranjoota irraa kaasuudhaan humni addaa Suudaan waraana biyyattii Jeneraal Al-Burhaaniin hoogganamu wajjin kan lolutti seenee hordofee biyyattii keessatti rakkoon namoomaa hamaan uumamee jira. Waraana biyyattii keessatti geggeeffamu kanaan hanga yoonaatti namoonni 150 ol ta'an yoo du'anii fi miiliyoona 12 ol kan ta'an ammoo qe'ee fi biyya isaanii irraa akka buqqaaman simameera. Lolli dhiheenya magaalaa guddoo Daarfur kaabaa kan taate El Fashaaritti geggeeffamaa jiru ammoo namoonni nagahaa kuma hedduun lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'uun buufata baqattootaa guddicha Zamzam jedhamutti akka baqatan dirqamsiiseera. Buufanni kun magaalaa El Fashaar irraa fageenya kiiloomeetira 70 qofa irratti kan argamtu ta'uu ta'ee namoonni hedduun karaa irra deemuudhaan dheebuu fi beelaan akka du'aa jiranis dubbatameetiin jira. Namoonni gara kiiloomeetira 70 kana imaluudhaaf gammoojjii Suudaan keessa qaxxaamuraa yeroo jiranitti rakkoolee garaagaraa isaan mudachaa akka jirus himameetiin jira. Kanaan dura gabaasaaleen kanneen akka Reuters fi Aljazeeraa akkasumas BBC'n gabaasee wabeeffatame kan dubbatame yakka waraanaa warri RSF jedhamanii of waaman kun raawwate keessaa gudeeddii dubartootaa fi yakkoota biroo jajjaboo raawwateera jechuun irratti galmaaheetiin jira. Kaalifoorniyaan qaraxa Tiraamp irratti himannaa banuun US keessatti bulchiinsa jalqabaa ta'uun dhagahame. Bulchaan Kaalifoorniyaa Gaavin Newsom qaraxa pirezidaantii Doonaald Tiraamp yeroo yerootti labsaa jiru kan diinagdee addunyaa duubatti harkisuu eegale irratti himannaa jalqabuun dubbatame. Bulchiinsota US keessaa qaraxa Tiraamp irratti himannaa dhiheessuudhaan Kaalifoorniyaan kan jalqabaa yoo taate Tiraamp aangoo addaa labsee qaraxa hojiirra oolchuudhaaf isa gargaaruu qabaachuu himaniin himannaan Kaalifoorniyaa kun ammoo pirezidaantichi himatu kanaan akka qoruudha jedhan. Kaalifoorniyaan diinagdeedhaan addunyaa irraa 5ffaatti kan argamtu yommuu ta'u bulchiinsota Ameerikaa fi kanneen biyya biroo hedduu kan caaltudha. Bulchiinsota Ameerikaa keessaa Kaalifoorniyaan mandaf maanufaakcharingii fi oomishaalee qonnaa hedduu ta'uudhaan addunyaa keessaa sadarkaa jalqabaa irratti bulchiinsa argamtudha. Qaraxni Ameerikaan labsaa jirtu kun madaalli daldala addunyaa sirreessa jedhee kan amanu White House himannaa irratti dhihaate kana fudhatama dhabsiisee jira.
Gargaarsa yeroo balaa tasaa biyyaalessaa jedhamuudhaan industirii Ameerikaa cunqursaa kan jiru furuuf tarkaanfiin akka itti fufu dubbatee jira. Dubbi himaan White House Kush Disaas bulchiinsi Kaalifoorniyaa yakkoota akkaan hammaatan rakkoo mana jireenyaa fi qaala'insa jireenyaaf furmaata barbaaduu irratti xiyyeeffachuu dhiisee tarkaanfii pirezidaantiin keenya Doonaald Tiraamp daldala biyyattii guddisuudhaaf fudhataa jiru dura dhaabbachaa jira jechuudhaan itti deebisee himata biraa irratti bane. Bulchiinsi Kaalifoorniyaa Gaavin Niwusamii fi abbaan alangaa waliigalaa Bob Boontan ibsa iddoo ooyiruu qonnaa guddicha tokkorraa wayita kennan himannaa kana keessatti labsaniiru. Bulchiinsi Kaalifoorniyaa baatii amajjii irraa eegalee himata 15 Doonaald J. Tiraamp irratti kan bane yommuu ta'u amma bulchiinsi kun qaraxa 10% biyyoota addunyaa gara caalu irratti kaa'amee fi 150 Chaayinaa irratti kaa'ame mormuu jalqabeetiin jira. Kun hubannoo keenya kanaa fi dhakaa kan lammiilee Ameerikaa miiliyoona 40 bakka buuneef kan jedhan bulchiinsi kun dubbatama. Kana jechuun isaanii lammiilee Ameerikaa miiliyoona 170 olitti lakkaawaman keessaa bulchiinsa isaanii keessa miiliyoonni 40 ol akka jiraatu yeroo labsanittidha. Yaada dhukaasa dhaabuu Hamaas fi hidhannoo hiikkattuu Israa'el yoo dhiheessitu Hamaas garuu kana mormee jira. Israa'el Gaazatti dhukaasa dhaabuudhaaf Hamaas hidhannoo akka hiikkatu yaada dhiheessitus Hamaas fudhachuu dide. Qondaalli Filisxeem marii geggeeffamu itti dhiheenyaan beekan akka jedhanitti yaadni dhihaate Israa'el waraana xumuruufis ta'ee humna waraanaa Gaazaa keessaa baasuudhaaf fedhii akka hin qabne kan agarsiisudha jedhan. Hamaas garuu Israa'el lola dhaabdee loltoota ishee Gaazaa keessaa kan baastu yoo ta'e lammiilee Israa'el harkaa qabdu akka gadi lakkiftuuf kanas walakkaadhaan akka baaftu himeera. Israa'el dura waraanaa Gaazatti geggeessitu ittuma fufti yookaan ittuma jirti jechaa kan himanii fi dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN ammoo gama isaaniitiin rakkoon deeggarsa namoomaa Gaazaa keessa jiru erga waraanni eegalee ji'a 18 keessatti sadarkaa hamaarra jiraachuu akeekkachiisee jira. Israa'el deeggarsi namoomaa gahaa ture jira jechuudhaan akka Gaazaa hin seenne erga gootee 7 kan gahe yommuu ta'u, ejensiiwwan UN garuu dubbiin Israa'el dhara ta'uu himuudhaan deeggarsa namoomaa dhorkuun seeraan namoomaa idil addunyaa cabsaa jirta jechuun qubatti qabeetiin jira. Ministeerri muummee Israa'el immoo deeggarsi namoomaa Gaazaa akka hin seenne dhorkuun Hamaas lammiilee butaman akka gadhiisuu yookaan dhiibbaa isaan irratti gochuudhaaf kan dirqisiisu jechuun filannoo kana filataniiru. Muummeen ministeera Israa'el Benjaamin Netanyaahuu Ameerikaa deemanii Tiraamp wajjin erga wal arganii booda guyyoota muraasa keessatti Israa'el yaada dhukaasa dhaabuu haaraa biyyoota jaarsummaa ta'aniif dhiheessitee turte. Sana booda Khalil al-Yahyaa jila Hamaas qabachuudhaan qondaaltota tikaa Masrii wajjin wal arganii kan turanii fi qondaalli Filisxeem dhimmicha itti dhiheenyaan beekan akka himanitti garuu yaadni Israa'el yaada dhukaasa dhaabuu haaraa dhiheessiteen Hamaas hidhannoo isaa akka hiikkatu kan gaafatudha jette. Hamaas ammoo yaada Israa'el dhiheessite kana kufaa kan taasisee fi Israa'el Hamaas hidhannoo akka hiikkatu yaada jedhu bifa haaraan akka dhukaasa dhaabuu keessatti dabalteem kan dhiheessuun ishee waraana akka dhaabbatu akka hin barbaanne agarsiisa jechuudhaan komii isaanii qondaalli Filisxeem kunneen himataa jiru. Lammiileen Israa'el harka Hamaasitti hafan lakkoofsaan 59 qofa akka ta'an yoo himamu isaan keessaa hanga ammaa lubbuun kan jiran 24 qofa jechuunis tilmaamni garagaraa kaahamaatiin jira. Kibxata darbe ammoo sababa haleellaa Israa'el geggeessitee loltootaa fi namoota butaman keessaa lammii Ameerikaa Edan Alexander jedhamu eega wajjin qunnamtii jalaa adda citum kanneen beekame adda ta'ee ifa godhameera. Israa'el ammoo bakka lammiileen ishee butaman jiru jettee shakkitu haleellaa akka dhaabde kan himteefi Sanbata darbe Hamaas loltuu Israa'el butamee harka isaa jiru tokko karaa viidiyootiin dhiyeessee ture. Israa'el waraana dhaabdee guutumaan guututti Gaazaa keessaa yoo baate lammiilee Israa'el bute hunda akka deebisus labseera. Yeroo dhukaasa dhaabuu marsaa jalqabaa dhumuu hordofee Israa'el Gaazatti deebitee waraana banuu hordofee Hamaas lammiilee Israa'el 5 gadi dhiisee yeroon dhukaasa dhaabuu akka dheeratu gaafatus Israa'el garuu lola kana itti fufteerti. Masriin ammoo yaada dhukaasa dhaabuu barreeffame yookaan kan haareffame dhiheessuun Hamaas ilaalaa akka jiru maddeen isaanii kan hubatan yommuu ta'u, gaazexaan Yoodi'oot Aharoonot jedhamuun qondaala ol'aanaa Israa'el irraa odeeffannoo keessoo argachuu ibsuudhaan akka gabaasetti 2 hanga 3 keessatti waliigalteen dhukaasa dhaabuun ni jiraata jechuudhaan dubbateetiin jira. Waraana hanga ammaa Israa'elii fi Hamaas gidduutti geggeeffamaa jiruun yoo xiqqaate lammiileen nagahaa kan dhumaa jiranii fi walumaa galatti lammiileen Filisxeem 55,000 ol akka dhumanii fi isaan keessaa 60 kan ta'u daa'immanii fi dubartoota ta'uu gabaasaaleen addunyaa gara garaa gabaasaniitiin jiru.